justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No democracy, no peace. No democracy. Abiy Ahmed. Oromo. Oromia. Financing, the dictator, Ethiopia. We demand, World Bank to stop financing the tyranny regime, the brutal regime, the terrorist regime of Abiy government in Ethiopia. The Oromo people are not, must not responsible to finance the World Bank supplying terrorist regime of Ethiopia. World Bank, IMF must stop financing dictator, the killer regime in Ethiopia. We demand World Bank to stop financing the tyranny regime, the killer regime, the brutal regime, the terrorist regime, Abiy government in Ethiopia. Oromo people are not, must not responsible to finance the World Bank supplying the terrorist regime of Ethiopia. The Nobel Peace Prize winner is killing the Oromo people. Killing the Oromo people. The Nobel Peace Prize winner. Kuni hiriira nagaa hawaasa Oromoo Washington DC fi isteetota naannoo Washington DC jiraniin fuullee waajjira World Bankitti gaggeeffamaa jirudha. Akkuma amma asirratti dhaadannoo dhageessaa jirtanii hawaasi Oromoo naannoo kana ajjeechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru keessattuu kibbaa fi dhiyaa Oromiyaatti mootummaan Abbaa Irree Abiy Ahmediin gaggeeffamu uummata nagaa irratti waraana ajajuudhaan command post labsuudhaan seeraan ala rabsuudhaan uummata dukkanatti gashee qunnamtii bilbilaaf intarneetii waliigalatti uummata hawaasa Oromoo uummata Oromoo naannoo biraa irraa adda kutuudhaan yakka ajjeechaa hamaa gaggeessaa jiraachuu mormuudhaan kan gaggeeffamaa jiru. Asiin dura haati Oromoo tokko maatiin ishee miidhamuun aariirraan kan ka'e qooda fudhattoota keessaa fuullee World Bankiitti boocha ishee lafa dhooftee dhageessisaa boocha ishee agarsiistee jirti. Akkasumas uummatni naannoo kana jiru aariidhaan ka'ee gocha faashistummaa mootummaa fi militariin Abiy Ahmed Oromoo irratti gaggeessaa jiru mormaa jiru jechuudha. Your money is doing all this. Your money is all killing us. Oromia is dying. Oromos are dying. The Oromos are being killed. are being killed. We request
Orang Korea makan kayaknya tu gua cuka apa tu